addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyudurii Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba, birmannaa barbaachisu. Hayyuduree fi miseensota Hayyuduree waliin mooraa keessa jiran jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deebiin. Tole, sagaleen dhagaa jirru kuni mana Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Daawud Ibsaa mana isaa biraa sagaleen dhaqqabe jechuudha. Kana gochuun tuffii uummata Oromootiif qaban hagamta akka jibbiinsa uummata Oromootiif akka qaban agarsiisudha. Maaliifi Jawaar Muhammad illee guyyaa itti dhufan san halkan sa'atii akkanaa kana halkan itti dhufan sa'atii wal fakkaatu eeganii halkan eega namni rafeen booda mana itti tumanii balbala cabsanii humnaan seenuuf yaaluun baay'ee tokko tuffii uummata Oromooti irraa qaban agarsiisa. Guyyaa san Jawaar Muhammad waan humnaan qabanii halkan saniin baasanii ajjeesuu waan dadhabaniif karaa nama akkam inni jaalatu irraa ajjeesaniitiin inni harka isaatti galfatan barbaadanii waan argatanii isa mootiyyuu qaallitti darbaniif Baqqalaa Garbaatiif Hamzaa Booranaaf as qabsooftoota Oromoo tokko tokkoon mana hidhaatti waan galchaniif jaarsa dadhabaa karaa seeratiin qabsaa'uuf harka kennatee gale. Ka harka isaanii jiru ka guyyaa akka fedhanitti fuudhanii waan gaafachuu barbaachisu gaafachuu dandayan ka guyyaa sa'atii barbaadanitti tarkaanfii barbaadan irratti fudhachuu dandayan ka yeroo dheeraaf mana isaa keessatti hidhamee jiru halkan sa'atii kanan balbala irratti tumanii mana isaa caccabsanii meeshaa isaa mara caccabsanii dokumentii mara cicciranii haala nama gaddisiisuun miidhaa guddaa warra mana san keessa jirurraan gahuun isaanii tuffii uummata Oromootirraa qaban argisiisa guutumaan guututti jechuudha. Kana jechuun gaafii uummata Amaaraa gaafii nafxanyoota deebisuun isaanii tokkoffaan kana. Biltsiginnaan jechuudha. Paartiin Biltsiginnaa gaafii nafxanyoota deebisuun isaanii inni guddaan kan akka isaan Gondar irratti, Gojjam irratti hiriira bayanii uummanni Amaaraa dhume Oromummaan haa badu jedhanii isaan suuraa karaa sobaatiin karaa siyaasatiin walirra guggubaa turaniif kana jechuudha. Deebiin isaanii deebi'ee jira gabaabumatti. Deebisuufitti jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo maal barbaachisaa yeroo kanatti qabsoon hadhooytee haala cimaa taheen qeerroo fi qarreen uummata Oromoo bakka jirutti bahaa fi dhihaan kaabaa fi kibbaan tokko tahee qabsoo isaa itti fufuu qaba jechuudha. Maaliif Hayyuduree hidhan jechuun Hayyuduree balleessan jechuun qabsoo uummata Oromoo balleessan jechuu miti abadan. Qabsoo uummata Oromoo balleessan jechuu miti. Balleessuu illee hin danda'an. Odoo waan fedhan godhanii odoo argitee abbaa fedhan balleessanii qabsoon uummata Oromoo abadan duubatti hin deebitu, hin laaffattu, akkuma Jawaar Muhammad jedhisanitti jabaataa deemti malee. Salphinni warra Oromoo ganellee adaduma oolee bari'uun salphinni isaanii deemaa dhufa malee wanni isaan darajaan isaan irra gahan hin jirtu. Sadarkaan isaan fuula duratti siqan tokko hin jirtu jechuudha. Salphinnumatu isaanitti dhufaa jira. Maaliifi Biltsiginnaa Amaaraa gama tokko yoo ka fudhannu taate naannoo isaanii guutuun guututti Suudaaniin fudhattee jirti.
Suudaaniin fudhattee jirti. Mootummaan biltsiginnaa amma jiru Abiyyiin Ahmed jechuudha. Qabsoo biyyoonni ollaa irratti taasisaniin, qabsoo addunyaan irratti taasifteen, qabsoo mootummaa naannoo Tigraayin laaffatee waan jiruuf Suudaanin lolee lafa san deebisuufii hin dandayu. Suudaanin lolee laga san ijaaruu hin dandayu. Maaliifiree maal gochuu qaba? Gaafii ummata Amaaraa kana gaafii ummata isaa jechuu warra soddoota isaa ummata Oromoo balleessuun, qabsoo ummata Oromoo laamsheessuun deebii isaaniif deebisuu hin dandaya. Maaliifi warra soddaa isaa waan taheef ammallee mootiyyuu ummata Oromootirraa abdii waan kutateef jechuu. Ummata Oromootirraa abdii waan kutateef ummanni kun yoo qabsaa'e nagara galchaa waan beekuuf qabsoon ummata Oromoo dhawaatan cimaa waan jiruuf dadhabbina qabsoo ummata Oromootirraa waan dhabeef kanaaf deebii ummata Amaaraa deebii nafxanyootaa deebisuun isarratti dirqama taatee jechuudha. Gama biraatiin ummanni Oromoo akkuma jirutti ta'e waliif birmachuun baay'ee barbaachisaadha. Waliif birmachuun baay'ee barbaachisaadha. Waliigalteenis baay'ee barbaachisaadha. Waliigalteen kama ummanni Walloo waliigaleetiin ummata nafxanyaa torbaan takka keessatti afaan qabachiisan. Akkuma isaan afaan qabachiisan sanitti ummanni Oromoo bahaa dhihaan kaabaa kibbaan bahee nafxanyaa amma Finfinnee keessaa wixxiftu Abiyyi wajjin jechuu isaa fi PP warra PP ufiin jettu ta naannoo Oromiyaa mootummaa hin qabnu guutuun guututti. Mootummaa hin qabnu naannoo Oromiyaa keessa ka jiru hattuudha. Kanaafuyyuu naannoo Oromiyaa keessa ka jiru yoo ka jiraatu taate hattuudha jechuudha. Walaa Shimallis Abdiisaa, walaa Taayyee Danda'aa, walaa kanaasanii martisiituyyuu hattuu callaadha jechuudha. Diqaala nafxanyootaati. Kanaafi ummanni Oromoo qabsaa'aa ufiitiif ufii isaatiin mormachuu qaba. Eenyuyyuu eeguu hin qabu kanarratti. Warri nafxanyoota jala fiiganii PP jedhanii achirraanii biltsiginnaa ta'aniitiin jiraataa jiran qabsoo ummata Oromoo gurguratanii jechuudha. Qabsoon ummata Oromoo gurguramuu hin dandeettu isintu gurgurame malee. Kanaafi hayyu duree keenya rabbi nagayaan haa baasu, warra hidhamanis rabbi nagayaan nuuf haa baasu. Immoo qabsoon ummata Oromoo baay'ee barbaachisaadha. Sa'aatii kanatti birmannaan ummata Oromootis birmannaan qeerroo fi qarree Oromoo baay'ee barbaachisaadha jedha. Kanaaf bakkuma jirtanitti ummanni Oromoo ka biyya keessas ka biyya alaas kanaafuyyuu naannoo Tigraay cabsinee jirraa jedhanii naannoo Oromiyaa cabsuuf qophaayaa waan jiraniif fagorraa dabarsaa turte Itiyoo 360 isaaniitti irratti jechuudha. Aktivistoonni nafxanyoota jechuudha. Kanaafi aktivistoonni nafxanyootaa yaada isaanii qaata ibsataa jiran akka naannoon Oromiyaa cabuu qabu, akka ummanni Oromoo akka Tigraayitti dhumuu qabu jechuudha. Kanaafi ummanni Oromoo bakkuma jirtu waan harkaa qabdu qopheeffadhu. Bakka jirtu qophaa'i diina ofirraa deebisuuf wabo wajjin hiriiri. Amma achi filannoon naannoo Oromiyaa keessatti duraayyuu hin jiru. Filannoon isin sobanii waraqata isinitti qoodanillee abadan ofirraa dhorguu qabdan. Naannoo Oromiyaa keessatti sossobanii gandarra deemanii waraqata filannoo fudhadhaa jedhanii isin sobuunillee haga dura tare haa ta'u. Kanaafi bakkuma jirtanii Oromoon bahaaf dhihaan kaabaaf kibba odoo hin jedhin lolaaf uf qopheessuu qabda. Ummata Oromoo wanna ansii dhaamutan lolaaf uf qopheessuu qabda. Maaliif nafxanyoonni naannoo Tigraay irraa United Nationiin deebistee gara mootummaa federaalaatitti as deebite Eeltiraa wajjiniyyuu waliigaltee naannoo Oromiyaa cabsuuf naannoo Oromiyaa shanee cabsina jechuun shanee miti keessaan cabsuu deeman ummata Oromoo bal'aa cabsuu deeman.
yeroo ammaa kanatti ummanni Oromoo guutuun miliyoonni 65dha. Miliyoonni 65dha. Jaalatanis jibbanis dhaabni ummata Oromoollee ABO'dha. Kanaaf ABO wajjin hiriira warri ala jirus warri keessa jirus ABO wajjin hiriirree qeerroo fi qarreen teenya akkuma jirtanitti paartii keenya ka isaan diddiigan dhiifnee ammaan tana lolaaf uf qopheessinee qeerroon lola itti beeyti. Duruyyuu yeroo isaan Eertiraa jiranuyyuu akka itti makaman barbaadanii dhabaa karaatti dhumaa harca'aa turani. Amma goonni Oromiyaa keessa jira. Itti makamuun immoo tuyyuu harka ummata keenyaa jirti. Deeggarsi illee harka ummata keenyaa jira. Deeggarsa biraallee abadan hin barbaadina. Deeggarsi illee ka deeggaramu Rabbii fi ummatuma keenya jechuudha. Akkuma qabsooytonni keenya Rabbii fi ummata keenya abdana jedhanii galansan warri achi keessatti qabsaa'aa jiru kun illee ummata keenya fi Rabbii malee waan biraa akka hin qabne beeytanii qabsoo ciniinnattanii itti fufuu qabdanii isiniin jedha. Kanarraa ka hafe mootummaan biltsiginnaa wanni inni nama argitee hayyu duree maal hidhee ijibbaata kun amma ijibbaata yoo eenyuun hidhe ummanni kun argitee abdii kutata ka jedhuudha. Ummanni Oromoo abdii kutachuu hin danda'u. Qabsooytonni Oromoo aktivistoonni Oromoo kumaatamaan jirti. Jaaldaa'oodii yoo hiite miliyoonan jira. Ummanni Oromoo baratee jira amma akka duraanii sanii miti. Ummanni ummata barumsaan si caale jechuudha. Ummata barumsaan si caale qonnaan bulaan kennallee ammaan tana aktivistiidha. Kanaaf aktivistii hidhee kaan irraa feesbuukii cufee kaan irraa mootiyyuu manatti hidhee kaan mootiyyuu qaallitti geesseen abadan kursiis jalatti qabu hin dandeettu. Kursiis jalatti qabu ka dandeettu yoo ati ummata keetii waliigaltee warra hidhame hidhaa baaftee argitee karaa nagayaatiin dhiifama ummata gaafattee filannoo nagayaa hin gaggeeffadha yoo ka jettu taate karaa saniin argitee barcumaaf jalatti qabu dandeetta. Waan saniin ala ebaluun hidhee ebaluun ajjeesee ebaluun immoo tiyyuman irratti gubee ebaluun terroristii jedhee aangoo dheereffadhaan hin taatu abadan. Mala san maraayyuu addunyaalleen beeytee jirti. Ummanni Oromollee beekee jira. Sabaaf sablammoonni biyya keessa jiranis marti isaanii beekanii jiran. Akka mootummaa biltsiginnaa mootummaa amaaraa ta'e mootummaa saba argitee addaan qoodee fixu jumla jenosaayidii ummata geggeessu waan taheef mootummaan Abiyyi illee mootummaa jenosaayidii naannoo Tigraay irrattuyyuu geggeessee naannoo Amaaratiin ammaan tana deeggaramee naannoo Oromiyaati irratti illee geggeessuuf deemu waan taheef ummanni biyya sanii guutuun miliyoonni 110 akka isin terroristii isin taatan isin baratee jira. Terroristiin ABO fi wayyaane odoo hin taane dur irraayyuu isin warra biltsiginnaa kana jechuudha. Maaliif warri biltsiginnaa kun maqaa jijjiiratan malee yeroo sanis warra argitee wayyaane wajjin dalagaa ture. Warra wayyaane wajjin ummata keenya shororkeessaa turtan isin. Kanaafi shororkeessaa guddaan terroristii guddaan warra biltsiginnaa ofiin jedhu kana Abiyyi Ahmad hangafa godhatee jechuudha. Kanaafi addunyaa guutuun akka terroristii taate beeytee jirti. Filannoo kee kufaa taasisanii jiran. Sababa filannoon biltsiginnaa kufaa taheen ammaan tana hayyu duree nama dadhabaa nama umriin isaatuyyuu 80 gahe. Nama dadhabee manattuyyuu argitee tarabbiitiif jiraataa jiru. Mana irratti tumuun balbala irratti cabsuun dadhabbummaa agarsiisa. Dadhabbina argisiisa. Maaliif guyyaa yoo dhaqan hin sodaatan. Guyyaa yoo dhaqan hin sodaatan. Warri biltsiginnaa warra nama hidhamee hidhaa keessa jiru sodaateetiniin ala taa'ee arrabsu. Nama hidhamee harka isaanii jiru ala taa'anii warra arrabsu jechuudha. Kanaaf karaa kamiiniyyuu moraalii hin argattanii, karaa kamiiniyyuu deeggarsallee hin argattanii, karaa kamiiniyyuu beekumsallee hin argattan. Beekumsi isin qabdan
nama hidhuu, nama ajjeesuu yoo taate malee. Nama ajjeesuu hin beeytan. Ka nama ajjeesuu rabbiin odoo tahuyyuu nama ajjeesuu hin dandeettan yeroo ammaa kanatti. Kanaafi yeroo muraasaaf jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa yoo sila argite mootummaa dhaabata qabu ka ta'u taate, yoo sila mootummaa waraana qabu taate, Suudaaniin yoo xiqqaatte kiiloomeetira 170 kiiloomeetira gara 270 irraa fuutee jirti natti fakkaatti yoon dogongorin. San ummata Amaaratiif deebisuu qabda. Mootummaan biltsiginnaa jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa yoo mootummaa ka ta'u taate abaa'oo qaata dadhabde. Abaa'oo qaata shororkeessaa jettee waan maraan lolteenii dadhabde. Abaa'oo dadhabeeti ka inni naannoo Tigraay cabsuuf deeme. Naannoo Tigraay illee ummata nagaa cabsite malee wayyaanee hin cabsine. Abadan san ummataan sobdan malee nama biraatiin hin sobinaa. Wayyaanee miti ka isin cabsitan ummata nagayaa, ummata miskiina mana ofii ciisu, ijoollee xixiqqoolee mana barumsaa keessa jirtu, barattoota yuunivarsitii, warra masjiida keessa jiru, warra beeta kiristaana keessa jiru, warra sani ka isin fixxan. Mana miskiina, mana hiyyeessaa warra akkasiisan cabsitan malee wayyaanee hidhatee jiru nama yoo xiqqaatte nama 5 ajjeefne isin. Kanaafi warri dhaamsi kiyya kun isin bira gahe, dhaamsa kiyya kana naaf sheer godhuun isaan biraan naaf gaha jedha. Kanaafuyyuu mootummaan biltsiginnaa amma abaa'oo karaa lolaatiin waan dadhabeef, waan injifatamuu isaa, moohatamuu ufii waan argeef, dadhabbina waraana ufii waan argeef, kanaaf nama harka kennatee harka isaa jiru kaan balbala irratti tumee, kaan immoo tuyyuu warra karaa seeratiin qabsaa'uuf gale hidha jenna. Kanatti aansuun ka naannoo Oromiyaati. Naannoon Oromiyaa abadan isin cabsuuf yaaltanillee waliin cabna. Biyya santu waliin caba. Biyyi sun naannoo Oromiyaa cabsuu dura isitu caccaba, bakka 100 caccabdi. Amaara nafxanyoota isin achitti deeggartanii soddoota godhatan san guutuu isittu lafaa bada malee. Guutuu isittu lafaa bada malee. Naannoo Oromiyaa keessallee dhiqamtee baati malee naannoon Oromiyaa hin cabu. Naannoon Oromiyaa cabee Amaara nagayaan hin teettu. Kanaaf naannoo Oromiyaa hin cabsina, naannoo Tigraay cabsine, naannoo Oromiyaa hin cabsina. Ummata nagaa achitti finne, ummata nagaa asitti hin finnaan. Ummanni Oromoo guddaaf xiqqaalleen abaa'oodha. Guddaaf xiqqaalleen shaneedha. Jaalattanis jibbitanis. Jaalattanis jibbitanis ummanni Oromoo miiliyoonni 60 biyya san keessa jirtus ka ala jirtus shaneedha. Shaneedha. Kanaafi bulchilloota isin alaa galfattanii achi keessa namatti iyyitus, isin warra achi keessatti duraan wayyaaniin isin gabroonfataa turtee ammoo tuyyuu nama taataniitiin nama hidhaa jirtanis abadan naannoon Oromiyaa cabuu dura isintu caba. Cabuun keessan waan hedduun mul'ataa jira. Cabxanii jirtan ammayyuu. Biyyoota ollaa keessaa nama takkaan diktaatara akka keessanii yoo taate malee Isaayyaas Afwerqi Sumaalelleen isin jalaa deebi'aa jirti. Naannoon Sumaaleen isin jalaa deebi'aa jirti. Yoo Isaayyaas Afwerqi diktaatari akka keessanii taate malee biyyoota ollaa takka harkaa hin qabdan. Waan isin harkaa qabdan hin jirtu. Gondarii Gojjami waan biraa harkaa hin qabdani. Kanaafi naannoo biraa gara naannoo biraatitti socho'uun keessan hin dandeenye. Kaampeenii tolfachuu hin dandeenye. Kanaaf waan isin godhuu qabdan hayya duree abaa'oo Jaaldaa'uu Ibsaa ka filannollee nan filatinaa jedheetiin mana isaa taa'utti jiru fuutanii hidhuu barbaaddan. Yoo hiitanillee yoo hidhuu baattanillee jaarsu dulloomee jira. Miliyeena qopheessee dulloome immoo.
miliyoona qopheessee dulloome akka nuti qabsaa'aa Oromoo yoo jedhan beeka. Qabsaa'aan Oromoo tokkichi ka agartee ufii isaatii callaa qabsaaheetiin addunyaa kanarrallee deeme hin jiru, ka hidhamellee hin jiru. Nama miliyeenan fakkeenya isaa bakka buufateetiin addunyaa kanarraa deeme warri deemes. Nama miliyeenan addunyaa kanarratti qopheesseetiin hidhame ka hidhamellee keessaaf alaan jechuu. Kanaaf qabsoon Oromoo ergitanii hayyu duree Daawud Ibsaa hiitaniif duubatti hin deebitu, nagaa hin teettanii. Jawar Muhammad hiitaniif qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu. Baqqalaa Garbaa hiitaniif qabsoon Oromoo duubatti hin deebitu. Qabsaa'ota feetan ka feetan kama barbaaddan kama garaan das isin jedhe yoo feetan abbaa feetan yoo isin ka hiitan taate qabsoon Oromoo abadan ammaan achi duubatti deebi'uun hin jiru, fuula duratti deemu malee. Kokkee isin qabdeetuma achi keessaa isin baasuuf deemti qabsoon Oromoo jechuudha. Dhiini ummata Oromoo ka isin dhangalaasaa turtan achuma keessaa qabee isin baasuuf ta'a. Akkuma isin har'a wayyaanee goone jettaniitiin warra dudulloome keessaa fuutanii ajjeeftan san isinillee akira keessan akkasumatti hidhamuuf teettan, akkasumatti ajjeefamuuf teettan. Kana jedha. Warri ayyaana Faasikaa hin daganne baga Rabbiin isiniin gahe jennaa ummata Oromoo kiristaanaa maraan jechuudha. Kanaafi akkasii qabsoon ummata Oromoo duubatti hin deebitu. Kanaaf jecha wanni ummanni Oromoo shororkaafuuf illee hin jiru. Qabsoon cimtee itti fufuu qabdi. Daran qabsoon ummata Oromoo finiintee itti fufuu qabdiidha. Kana jennaa ummatiyyuu nafxanyoota naannoo keenya keessa jirtu, ta ummata keenya basaasaa jirtu, ta ummata Oromoo basaasaa jirtu haxaayaa of keessaa baasaa ummanni Oromoo. Warri sagalee tiyya tana dhageettan. Nafxanyoota naannoo Oromiyaa keessa jirtu, warra naannoo Oromiyaa keessa deemteetiin ummata nama nagaan jiraatu fakkaatteetiin isin basaasaa jirtu. Bahaadhi hakaabaa kibba naannolee Oromiyaa guutuu keessa jirti. Oromiyaa guutuu keessa jirti. Godinoota mara keessa jirti. Aanaa mara keessa jirti. Nafxanyoota san bakkuma jirtanitti ofirraa afaan qaba. Bakkuma jirtutti. Wallagga keessa qofaa miti. Warri Wallaggaa bilisoomee jira. Bilisoome jedheellee ta'an jiru qophaa'aa jira waan maraaf ummanni Wallaggaa. Arsiin keessattuu warri rafaa jirtan, Arsiin, Harargeen, Baale, Jimma, warri nafxanyoonni isin keessa guutte. Shaashamanneen marti keessanuyyuu Amboo jechuudha. Nafxanyoota isin keessa guuttee isin keessatti dhokatteetiin isin fakkaattee nama nagaa fakkaattee isin waliin taa'aa jirtu. Ta halkan guyyaa isin waliin oolte halkan isin basaaftu uf keessaa yaasaa. Uf keessaa yaasaa. Takka uf keessatti nambisinaati. Nafxanyoota isin keessa jirtu uf keessaa yaasaa. Xaragaati uf keessaa yaasaa malee karaa nagayaatiin odoon taane gorra'aa uf keessaa baasaa mara isiituyyuu. Uf keessaa baasaa. Maaliifi barattoota teenya waan isin goote reeffa ergite hin yaadattan. Ammas immoo taraa itti aanu barattoonni barataan ani Oromoodha jettu. Barataan ani Oromoodha barumsa barachuu barbaada, lubbuu tiyyaan jiraadhee faamilii maatii tiyya gargaaruu barbaada kaati jettu yoo taate barumsaaf jettee naannoo Amaaraa hin deemin. Naannoo biraa hin deemin. Baradhu naannoo keetitti. Yoo naannoo keetirraa lakki dirqamaan naannoo biraa deemuu si barbaachisa akkasiin jedhamu taate naannoo biraa barbaadadhuuti. Naannoo biraa kaagartee ummata Oromootiin diina hin ta'in hedduutu jira naannoo biraatti baradhu. Kanaaf ummanni Amaaraa nafxanyaan yoomiyyuu diina ummata Oromoo tahuu akka hin daganne abadan. Diina keenya tahuu akka hin daganne. Kanaaf diina wajjin mana galtanii diina wajjin ollaa taatanii ufiin komatinaa isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhaamsi kiyyaarraa kanumaa nagaan jiraadha.